Tole akkam jirtu egaa guyyaa har'aa viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu yeroo darbe waa'ee baayinaansii walii wajjin jalqabnee turre. Waa'ee baayinaansii yeroo darbe yookiin viidiyoo keenya kutaa jalqabaa keessatti walii wajjin ilaallee kutaa lammaffaadhaan akka walitti deebinu waadaa gallee gargar baane jechuudha. Viidiyoo keenya kutaa jalqabaa keessatti waa'ee baayinaansii walii wajjin ilaallee turre. Baayinaansii jechuun the largest crypto exchange akka ta'e yookiin immoo crypto currency exchange platform isa guddaa akka ta'e walii wajjin ilaallee akkasuma akkaawuntii banne kan immoo veerifaayi gochuudhaaf waan sadii nu barbaachisa jennee turre. Wantoota sadan keessaa paaspoortii, naashinaal ayidiidhaa fi diraayivar laayisensiin akka nu barbaachisu walii wajjin ilaalle. Isaan keessaa immoo naashinaal ayidiidhaan veerifaayi goonee yookiin immoo aayidentitii keenya veerifaayi goonee kutaa lammaffaa keessatti walii wajjin ilaalla jennee kan deemne jechuunis viidiyoo keenya guyyaa har'aa yookiin immoo kutaa lammaffaa kan ta'u awutentiketara appiidhaan liinkii gochuu, baank akkaawuntii yookiin immoo peementi meetadii addii gochuu, akkasuma baayinaansii irratti akkamittiin kiriiptoo kaarensi binnee akka gurguruu dandeenyu, tireed akka gochuu dandeenyu, akkamittiin akka baay'ee gochuu dandeenyu, akkamittiin akka seel gochuu dandeenyu, akkasuma baankii biyya keessaa keessatti kanneen akka koomershaalii, kanneen akka kooperaatiivii, kanneen akka Abiziiniyaa, Awaashitti akkamittiin akka tiraansfer gochuu dandeenyu kutaa lammaffaa keessatti walii wajjin ilaalla jennee turre. Akkamittiin akka awutentiketara appii yookiin immoo Google awutentiketariidhaan liinkii akka gochuu dandeenyu. Inni kun immoo kan inni nu barbaachisuu fi akkuma beekamu baayinaansiin identity verification akkasuma security verification garaagaraa keessa darbuun isarra jiraata jechuudha. Siireesii waan ta'eef kanaaf payment method addii gochuudhaaf yookiin immoo payment method addii gochuudhaaf yookiin immoo bank akkaawuntii liinkii gochuudhaaf inni jalqabaa kan nu barbaachisu maalidha? Awutentiketarii appii yookiin immoo Google awutentiketariidhaan veerifaayi gochuu nurra jiraata jechuudha. Kana gochuu hin dandeenyu yoo ta'e payment method addii gochuu hin dandeenyu yookiin immoo bank akkaawuntii addii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Bank akkaawuntii yookiin immoo payment method addii gochuu hin dandeenyu jechuun immoo waan akkaawuntii baayinaansii keenyarra jiru gara baankiitti jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Isteeppiin kun isteeppii baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kana haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoowwan barnootaa keessumaa teekinooloojii wajjin wal qabatan yeroo garaagaraatti poostii waan goonuuf hordofuudhaa fi sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya kutaa jalqabaa argachuudhaaf immoo diskiripshinii irratti baayinaansi tuutoriyaalii paartii waan kan jiru waan argattaniif diskiripshinii irratti waan argattaniif. Kanaaf akkuma jalqaba isiniin jedhee peementi meetod yookiin immoo baank akkaawuntii liinkii gochuudhaaf inni jalqabaa security verification xumuruu qabna jechuudha. Security verification xumuruun qabnu keessaa inni tokko Google awutentiketari yookiin immoo awutentiketari appii wajjin liinkii gochuutu nurra jira jechuudha. Kan ammoo liinkii gochuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Baayinaansii appilikeeshinii erga bannee booddee gara piroofaayilii deemna jechuudha. Gara piroofaayilii deemnee security kan jedhu erga bannee booddee yookiin immoo kilikii erga goone booddee akkuma isin argitanii awutentiketara appii kan jedhu hin xumurameen jira jechuudha. Imeeliidhaan veerifaayi goone irraa asitti maaltu jira? Awutentiketara appiitu liinkii gochuu qabna jechuudha. Akkuma isin argitanii yoo hin qabnu yoo ta'e liinkii kanaan seennee pileey istoorii irraa daawunloodii godhanna jechuudha. Google awutentiketarii akkuma isin argitan daawunloodii godhee waan hin jiruuf kallattiidhaan innistoolii otoo hin taane ooppening godha jechuudha. Erga ooppening goonee booddee hubachiisa yeroo viidiyoon kun waraabamutti naannoo security koodii yookiin immoo sensitive information jiranitti appilikeeshinichi bilaakii gochuu waan danda'uuf saawundii qofa seeraan dhaggeeffadha. Akkuma isin argitan koppii goonee garam deemna? Gara baayinaansii deemna jechuudha. Gara baayinaansii erga deemnee booddee enabilii goonee maal goonaa? Fingerprint yookiin immoo paaterniin nu gaafata jechuudha. Kanaaf erga seennee booddee akkuma isin argitan jalqaba irratti koodii nu kenna jechuudha. Koodii yookiin immoo QR koodiidhaan iskaanii goonaa yookiin immoo koodii asitti nu kenname kana koppii godhannee awutentiketara appiidhaan deemna jechuudha. Kanaaf gara awutentiketara appii erga deemnee booddee addii goonetu iddoo kanatti ofii keenyaan guunna jechuudha. Kanaaf akkaawuntii neemii baayinaansi jenna.
Security key iddoo kanatti paste goona jechuudha silaa. Kanaaf addii gaafa nuti goonu akka kanattiin nuuf fida jechuudha. Kanaaf isa jalqaba Binance nuti create goone yookiin immoo account nuti authenticator app irratti create goone irratti koodii nu dhufu copy godhannee eessa deemna? Gara Binance deemna jechuudha. Binance erga deemne booddee authenticator app code kan jedhu iddoo kanatti paste goona jechuudha. Paste erga goone booddee submit goona jechuudha. Akkuma isin argitanii amma nu fudhatee jira jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan payment method addii gochuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo bank account addii gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin argitan authenticator app kan jedhu kun verified ta'eera jechuudha. Kanaaf gara kam deemna? Gara account addii gochuu yookiin immoo payment method addii gochuutti deemna jechuudha. Payment addii gochuudhaaf immoo profaayilii fuulduraan mallattoon seetingii jira. Mallattoo seetingii sana kilikii gooneetu gara gaditti payment currency akkuma isin argitanii ETB irra jira kan koo. Isin immoo yoo barbaadan USD irra kaa'achuu dandeessu. Waan isinitti tole irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Akkasuma payment method addii gochuudhaaf akkuma isin argitanii payment method kan jedhu kilikii goona jechuudha. Erga kilikii goonee booddee P2P payment method kan jedhu addii goona jechuudha. Akkuma isin argitan kan koo isa dura addii ta'e waan jiruuf ammas kan biraa addii godhee isinitti agarsiisa jechuudha. As keessaa baankii kamiin akka ta'e filanna jechuudha. Asitti waan isin beekuu qabdanii baankota biyya Itoophiyaa keessa jiran keessaa gaafa seelii baay'ee gochuu dandeenyu barbaannu yookiin immoo tireedii gochuu gaafa barbaannu akka salphaatti nama hundumaatiin nama hundumaa wajjin hojjechuudhaa fi piroosesiin keenya akka salphatutti payment method yookiin immoo baankota hundumaa addii gochuu qabdu jechuudha. Isa kana gara booddeetti walii wajjin ilaalla gaafa tireedii yookiin baay'ee fi seelii wajjin akkamittiin akka binnee gurguru itti deebina jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti seerchii goona jechuudha. CBE birriidhaanis jira, CBE birriinis jira, CBE baankiinis jira jechuudha. Commercial Bank of Ethiopia kan jedhu erga seerchii goone booddee iddoo kanatti akkuma isin argitanii maqaa isattiin Binance banannee iddoo kanatti nuuf fida jechuudha. Maqaan keenya kanadha. Asitti maal goona? Akkaawuntii goonna jechuudha. Iddoo kanatti akkaawuntii goonna jechuudha. Akkaawuntii erga guunnee booddee akkuma isin argitan fakkeenyaaf akkaawuntii kana erga guunnee booddee maal goona? Akka kanatti erga gashinee booddee konfirmi goona jechuudha. Akkuma isin argitan veerifaayii gochuu nu barbaachisa. Addi noo ta'ee jira jechuudha. Akkuma isin argitan iddoo kanatti akkaawuntii kan biraa itti dabalee jira jechuudha. Kanaaf kan baankota hundumaayyuu yookiin immoo akkaawuntii qabnu hundumaayyuu akka kanattiin addii goona jechuudha hunduma isaayyuu. Kanaaf isteeppichi baay'ee isin rakkisu kana fakkaata. Amma immoo kan ittaansuudhaan akkaawuntii keenya erga addii goone booddee gara maalitti dabarraa? Gara tireedii yookiin immoo akkaawuntii irra baasnee kiriptoo kaarensi bituu fi gurguruutti dabarra jechuudha. Kiriptoo kaarensi bituudhaaf yookiin gurguruudhaaf isa jalqabaa payment method addii gochuudha. Isas goonee waan jiruuf kallattiidhaan gara tireedii deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkuma isin argitanii piroofaayilii keenya jala erga gallee booddee piroofaayilii keenya jalatti shoortikat kan jedhu argina. Shoortikatii taanee rikoomendii kan jedhu argina. Kanaaf kanneen kana jala P2P kan jedhu barbaadanne jechuudha. P2P hin jiru yoo ta'e seerchii goona. Kanaaf P2P akkuma isin argitanii iddoo kanatti ankoo mul'isaa waan jiruuf P2P kilik irratti gooneetu karaa harka mitaa gararraadhaan jechuudha. ETB kan jedhu argattu. ETB'n kun maallaqa nuti itti fayyadamaa jirru yoo barbaadan USDT irra kaa'achuu dandeessu doolaara irra jechuudha. Ankoo garuu ETB yookiin immoo Itoophiyaan birrii irra jira. Kanaaf P2P jalatti waan lama argitu. Innis baay'idhaa fi seel kan jedhu argitu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii baay'ee gochuudhaa fi baay'ee jechuun kan nuti bituudhaaf itti gargaaramnudha jechuudha. Yoo bituu barbaanne doolaara bituudhaaf yoo barbaanne baay'ee jala galleetu yookiin immoo baay'ee jala gaafa gallu namoota gurgurantu nu dhufa jechuudha. Namoota gurgurantu nu dhufa jechuun fakkeenyaaf amma jalqaba irratti akkuma isin argitanii isa kamirraa ka'a? Isa xiqqaarraa nu ka'a jechuudha. Sababni isaa bitaa irraa waan ta'eef gatii xiqqaadhaan bituu waan barbaannuuf isa xiqqaarraa ka'a. Innis doolaarri tokko birrii 116 fi saantiba 82 jechuudha. Asitti waan isin beekuu qabdanii informationii nama kanaa guutummaatti beekuu barbaadanii performaansii isaa maal akka fakkaatu asirraa piroofaayilii isaa irraa arguu dandeessu jechuudha. Akkuma isin argitan karaa harka mirgaallee
teelee birriidhaa fi daashiniin fayyadama jechuudha. Namni kun akkaawuntii isaa kanarratti tiraansfer gochuu dandeessu. Kan inni bituu gurguruu danda'u immoo inni xiqqaan 7,000 fi birrii 7,000 hanga birrii 14,379 jechuudha. Inni xiqqaan birrii 7,000 ka'a amma birrii 14,379 jechuudha. Doolaara meeqa qaba? Doolaara 123 fi tuqaa 09 qaba jechuudha. Doolaara hamma kana qaba jechuudha. Nama kanarraa bituu yoo barbaadanii karaa teelee birrii yookiin immoo karaa daashin baankiidhaa tiraansferii gochuu fi qabdu jechuudha. Lamaffaarratti kan isin argitan waan koo kan jedhu kompileeshiniin isaa yookiin immoo performaansiin isaa 98.7 jechuudha persentiidhaan. Laayikii inni jalqaba persentii 100 qaba. Inni kun immoo persentii 97.6 qaba. Gatiin inni ittiin gurguru immoo inni jalqaba 116 fi saantima 82 inni kun immoo 116 fi saantima 94 jechuudha garaagarummaan isaa. Ammaawuntii inni qabu kiriiptoo ammaawuntii inni qabu 662 kan inni ittiin fudhachuu danda'u teelee birrii fi CB yookiin immoo koomershaal baankii jechuudha. Limitiin isaa 5,000 hanga 77,000 jechuudha. Kanaaf nama kanarraa bituu yoo barbaadan isa jalqabaa birrii yoo xinnaate 5,000 fi yoo xinnaate 5,000 fi isaa ol qabaachuudha. Yookiin immoo 5,000 fi isaa oliin bituu danda'utu isinirra jiraata jechuudha. Waan koo kanarraa bituudhaaf jechuudha. Akkasuma teelee birrii fi koomershaal baankii fayyadamuun keessan dirqama jechuudha. Inni sadaffaarra kan jiru immoo kiriiptoo waan kan jedhu piroofaayiliin isaa kiriiptoo waan kompileeshiniin persentii 87.5 tireedii 380 kan qabuu fi gatiin doolaaraa tokkittiidhaa birrii 116 fi saantima 95 ammaawunti kiriiptoo inni qabu doolaara 74 qofa jechuudha. Kanaaf limitiin isaa meeqa? 2,000 fi birrii 2,000 hanga 8,705 gidduudha jechuudha. Yoo xinnaate nama kanarraa bituudhaaf immoo 2,000 fi isaa ol qabaachuun dirqama jechuudha. Akka jechuunis birrii Itoophiyaa 2,000 fi isaa oliin doolaara inni qabu kana irraa binna jechuudha. Karaan ittiin peementii fudhachuu danda'u immoo teelee birriidha jechuudha. Inni kan biraan Habtaamuu Maammoo Boosee kan jedhu kompileeshiniin isaa 98.4 tireediin isaa 1,728 laayikii inni qabu 99 kan inni ittiin peementii fudhatu teelee birrii yeroo ta'u doolaara ammaawunti kiriiptoo inni qabu doolaara 20 jechuudha. Kanaaf limitiin isaa birrii 1,500 hanga 2,382 jechuudha. Kanaaf asitti bituuf gurguruudhaaf kan isin gargaaru keessaa inni guddaan asitti amma isin bituudhaaf dirqama maal qabaachuu qabdu? Fakkeenyaaf warra tokko amma asitti Habtaamuu Maammoo kan jedhu teelee birrii qofa fayyadama. Namni teelee birrii hin fayyadamne nama kanarraa bituu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maarkeetii isaa maal gochaa jira? Dhiphisaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma teelee birrii hin fayyadamu yoon ta'e nama kanarraa bituuf yoon ka'e argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu akka isinirraa bituudhaaf carraa kana banuudhaaf maal gochuu qabdu? Akkaawuntii ittiin peementii fudhattan hunda isaa asirratti dabaluudha jechuudha. Dhiibbaa waan hin qabaanneef teelee birriis baankota jiran hunda isaanii yoo guuttanii carraan isin daftanii warra kaan irra gurgurachuu hin bal'ata jechuudha. Baankota hundumaa yoo guuttanii gaarii miidhaa hin qabu jechuudha. Faayidaa malee miidhaa hin qabu jechuudha. Kanaaf bituudhaan maal gochuutu nurra jiraata isa jedhu fakkeenyaaf asirratti baay'ee kan jedhu irratti kilikii yoo goone akkuma isin argitanii baay'ee fiyaat kan jedhu fi baay'ee kiriiptoo kan jedhu argitu jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf eenyu irraa bitaa jirra? Kan nuti irraa bitaa jirru Baabis kan jedhu kanarraa bitaa jirra jechuudha. Kanaaf riiviyuu isaa walwattanii laayikii isaa persentii 100 qaba. Kanaaf kunillee amanamummaa nama sanaa ol kaasa jechuudha. Riiviyuu nuti qabnu amanamummaa keenya ol kaasa jechuudha. Kanaaf birrii 10,000 ka'ee hanga 14,379 jechuudha. Kanaaf ka'umsiyyuu birrii 10,000 fi isaa ol jechuudha. Kanaaf asitti maal goona? Birrii 10,000 kaaniitu galchina jechuudha. Hamma ittiin bituu barbaanne fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf 10,000 yoon gashee isa jalqabaate jechuudha. Minimum limitidha jechuudha. Kanaaf payment method immoo daashin baankiidhaa fi teelee birrii qofa fayyadamaa kanneen kana keessaa tokko filachuun dirqama jechuudha. Ergan select godhee booddee kan inni namicha kanarraa bitu doolaara 85.5 jechuudha. Birrii 10,000 processing fiini
yookiin immoo kaffaltiin adeemsa kanaaf kaffalamu $0.05 jechuudha. Payment limitiin daqiiqaa 15 gidduutti xumuramuu qaba jechuudha. Daqiiqaa 15 ol yoo ta'e kuffisuu waan danda'uuf erga xumurree booddee place order goone jechuudha. Orderii erga goone booddee daqiiqaa kana lakkaa'uu jalqaba jechuudha achii gadi. Kanaaf akkuma isin argaa jirtan daqiiqaa 15 irraa ka'ee achii gadi lakkaa'uu jalqabee jira jechuudha. Payment detail view ilaaluudhaaf akkuma isin argitan teelee birrii irratti qarshii 10,000 maqaan namicha fuulneemisaa Buzaayyoo Dastaa Baay'ee jechuudha. Lakkoofsi bilbilaan irratti darbuu fi duwwaa 917 1880 dha jechuudha. Kanaaf teelee birriidhaa tiraansferii gochuudhaaf erga koppii godhannee booddeetu tiraansferii goona jechuudha. Akkuma isin argitan resiivii gochuudhaaf erga peementii xumurree booddee namichi achii gadi nuu dhiisuu qaba jechuudha. Birrii kanatti kiriptoon binne nu qaqqabuudhaaf inni release nu gochuu qaba jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti akkuma isin argitan mallattoo meesejii kana gaafa isinitti butanii akkuma isin argitan namichi gurguru kun abbaan doolaara kana irraa bitaa jirru online irra jira jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti iddoo nuti walii wajjin haasofnudha jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaadda walii wajjin haasoftanii akka kanattiin walii wajjin haasaa peementii meetodii xumurtu jechuudha. Kanaaf gabaabaatti kana fakkaata asitti akkuma isin argitan waan barbaadda walii wajjin haasaa peementii keessan xumuruu dandeessu jechuudha. Kanaaf peementii baay'ee gochuudhaaf kana fakkaata. Amma immoo gabaabaatti maal walii wajjin ilaalla? Akkataatti seel gochuu dandeenyu walii wajjin ilaalla jechuudha. Order is ongoing jedha. I understand that I need to tap transfer notify. Leave gochuu barbaannu nuti xumuruun barbaannu waan ta'eef leave goona. Kanaaf eessa dannaamma seelii deemna jechuudha. Baay'een kun akka kanattiin yookiin immoo bituudhaaf doolaara ta'u bituudhaaf maal akka fakkaatu erga ilaallee booddee gara gurguruutti deemna jechuudha. Doolaara qabnu gurguruu yoo barbaanne akkamittiin akka gurgurru isteeppii tokko tokko walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf seelii erga goonee booddee amma iddoo kanatti namoota bitan argina jechuudha. Akkuma isin argitanii jalqaba irratti yeroo doolaara binnu gatii isa salphaarraa nuu ka'a. Gaafa gurgurru immoo gatii isa guddaarraa nuu ka'a jechuudha. Listiinsaa achi gadi amma inni guddaan meeqaan bita namichi kuni doolaara tokko birrii 116 fi saantiba 70 bitaa jira jechuudha. Ittaanii kan jiru 116 fi saantiba 41 akkas jechaatti gadi bu'a jechuudha. Kanaaf inni guddaan 116 fi saantiba 70 jechuudha. Seelii gochuu barbaanne riiviyuu ilaalla jechuudha. Riiviyuun namicha kana laayikii 100% 100 guutuu qaba. Kiriptoo ammaawwantii kan inni bituu danda'u hamma 50,000tti bituu danda'a jechuudha. Akkas jechuunis limiitii miliyoona tokkoo fi hanga miliyoona 1.5tti bituu danda'a jechuudha namichi kuni. Kanaaf karaan ittiin peementii xumuru immoo CB'dha jechuudha. Kanaaf namicha kanatti gurguruu hin barbaanne yoo ta'e karaa kanaanii kana hunduma isaa erga ilaallee booddeetu seel jenna jechuudha. Seel kan jedhu kanatti buuna. Akkuma isin argitan seel erga goonee booddee waan hamma namicha kanatti gurguruu barbaannu yookiin immoo hamma gurguruu barbaannu asitti gashina jechuudha. Limitii doolaara 8,654 ka'ee bituu danda'a jechuudha namichi kuni. Kanaaf akka kanattiin hamma gurguruu barbaannu fakkeenyaaf doolaara 10,000 qabna yoo ta'e akkasittiin gashina jechuudha. Akkuma isin argitan insufficient balance jedha doolaara yookiin immoo baalaansii hin qabnu waan ta'eef akkasuma jedha. Payment method iddoo kana filanna jechuudha. Payment method akkuma isin argitanii commercialidha waan ta'eef baankii kan biraa itti hin fidu jechuudha. Namichi commercialii CB waan fayyadamuuf isa kamiin akka fayyadamnu as keessaa select goona jechuudha. Erga select goonee booddee akka kanattiin piroosesii keenya xumura jechuudha. Place order akkuma silaatti orderii place gochuudhaaf akka kanattiin place orderii kan jedhu irratti click goona jechuudha. Kanaaf asii iddoo kana baalaansiin keenya gahaa waan hin taaneef nu dabarsu jechuudha. Kanaaf viidiyoon keenya guyyaa har'a gabaabaatti kana fakkaata jechuudha. Gara fuulduraatti viidiyoowwan teekinooloojii wajjin wal qabatan kan isin baay'ee irraa barattan qabannee dhufaa waan jiruuf ammoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jenna.